أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض. ايوه الدعاء خلصت دعاء جواب دولا دعاء تكشو جواب دو دقيقة هنگتاتين بيهو تن انستغرامي تولفم تيسمانو هنگساني خربين دندس آمين جيتشورا هندافو بغنا جيان دفتن ilmaan oromoodha isin hundinuu warreen amantii takka waliin qabnu warreen akkasumatti oromummaa waliin qabnu kan amantiin gara bagana gaan duftan isinin jecha assalaamu alaykum deddehaadha isinin jenna guyyaan guyyaa iidaati galgalli hun amma nu bira halkani garuu galgala gaama duruu shayxaaninnis mana hidhaatirraa bahee jira jechuudha shayxaanni warreen silaa ummata isaa bikka buufatee fi kanaas isaanis arihee bikka isaatitti deebi'ee jira jechuudha hunda kanaafuu asirratti nuti akka gaariitti fi eeggachuu qabna jechuudha asirratti akka gaariitti fi eeggachuu qabna rabbiin guddaan ol ta'e ji'a ramadaana anaacheef qabaadhaa jeeti ji'a ramadaana tokkichaa san khaisaayecheef qabeesni jira khaisaayecha nama sobuudhaaf saahiba isaa sobuudhaaf ifillee sobuudhaaf khanyaatelleen hedduudha tanuma keessa gaa rabbiin nurraa haa qeebaluu jenna nuti warri rabbi nuti rabbi nurraa haa qeebaluu eid mubaarak nabiyyu qaasim وعليكم السلام ورحمة الله نجوه عيد مبارك جيتين جرا اسن هنداو عيد مبارك خيستو مال سيتن inbox في خنا عيد مبارك تنادي هدو ماتي شرين تون دبم تيتي عيد مبارك خجو ملي خوان برو جوين دبي خيستو انفان اكستين مي جملمت يونين ديبي سيفو خجو تنقل في جملمت بشاتو عثمان بشاتو اورمو تكام بيخطا تمي تونغرو بشاتو اومان تونس اوماني زبو والفكاتي برغا ما شاء الله عليكم والفكاتي ني ببريدي in bene garu tunis tan makka saniti iberedi tunis garu boda check go godon khiyanol profile ase check godon khiyanol malib jannan wandi kanatu nan dabartu yechuda khone hisaba khiya عيد مبارك اللي ما تعرفوا لغتنا بالعربي عيد مبارك اللي ما تعرفوا اللغة عربي أو اللي ما تعرفوا اللغة أورومو عيد وناكسن إن كان أدرسها شو هم بيل أبور ديهو سنين جنّا فان هندانو أكسيمي هوني أفان بينون جنّني جريه شودا أفان أدريت هم بيل أبور ديهو ينّلا عيد مبارك جانا فكانت أسر أبودا فوتني وأمبروتي النيا من ألمان كينيا اسم جالنا نمني خن أفهم بخيف سننتهو أفهم سوماليتين عيد وناكسن جنان بأمارنيا عيد مبارك يتلمدنو أكسي واني قدون أسرتي جي رمضانا خنا ربين ناجتش إفقابادا جيتي شيطانا اللي نورا هيدي كيلنتو داتي أولدربي خنا أفغانوتيس جي أتوكيتشاسن بفدن دينيو سومن نجرة بفدن دينيو نمو سومن نجرة بفدن دون يو مسجين اللين هداته يو مسجد اللي هندين يو تراويه اللي نمت هداته صلاة اللي هندن دينيه نمو بفدن دهم واتك أدواك أديسو واتساعدان صلاتو نمو من إسا خيستي أكت تهيفو صلاته أكت تهيفو سومن نجرة نمو هندخين يراو حاكي بدويننا عيد مبارك وهيب بقنا جان نفدي عيد مبارك جنة جرا مالف نمو أكت بيخوتك سومني جرا جيفتي جرا جيني خوني غيان تمرمي جرا يچورا شيطاني نيس نما سلا بك اساسا بوفتي في خرخناس خاصه افيساتي بك اساتي ديبي جرا خناف يا ربي نور راقبي اسخنا يا ربي شيطان جلان فجيسي لبون تنيتونو شيطانا اسمتنافو اكهم بتمني هوي ديني كلثوم خيا
irratti si afeera abshir jee yoo dhaamsaa fi kana qabaattan ani isiniif hin jira peejiin keessanii akka feetanitti narraan dhabdanan isinii galaami feetu abbaa feete mormi feetu abbaa feete wanni ta'e isinii galaami hoota irratti dhiyaattan ammoo garuu booda isuma tanaa peejii tana warra sheekotii teenyatti achi dabarsuun kiyyan oolu maaliif ani Facebook gayyaa yooniin fuudhee isaanitti kan warran kaadde maaliif waa takkallee waan hin belloisuun hin qabne waan hin dubbadhu fi kunis fuula duratti hin dubbadha badii hin qabu jechuudha badii hin qabu yoo amma sheetichi tokko ustaani tokko mee Facebook keena kan ni baqraa waayoo jee ahla wasahlan hoodho jeetiin itti kan uno jaartiin tiyaas dhuftee jirti Zubeydaadha walbaraadhaan qashtii namaati akkamitti fuula kee kana garraa mee fuula kee nu garsiisi ati ta akkanaati ati waan akkana taatee fi habiibna namni if asture khabajaadha qaba sigareemi akkana jettee fuula kee bareedaa san khafakkaatu san garteemi khanumaan an beeku san kana jettee nam tokkotti hin banin anumaaf naa dhiisi bas sigareemi khabajaadha jechuun tan khabajaadha jechuun tan khanaaf isin diddi mucayyoon waan kiyya waan taateef jechuudha sigalaami khanaaf naa dhiisa shamarran wallaggaa beekaa akkanumatti shamarran waan hin jirreen sobamtuu miti akkanumatti ati fuula kee nu garsiisi ati ta akkanaati no abadan kaayoodha qaban ummanni akka keessaniititti kaayoodha qabnaa jedhanii mana shiishaa dhaqanii wanni hin jedhaniiti alawiya bagana gyaan dubte qashtii nama fayyuma qabdaami Eid Mubarak sin jeetiin jiraatis bal lamana taatanii bar ati Zubeydaa takkaasin jirti dhugaa rabbi amma khara wallaggaa kanatti ol guurachuudhaaf hin deema maaliif jennaan shamarran akka shamaraatitti deemtu isin malee nagare shamara akka shamaraatitti deemu shamara ife eetu shamara oromummaa isiitti boontu shamara yoo amaanaa fuudhanii itti khannatan akkasuma namaan eetu isin galeemi onneeti jamma fuudheetiin Zubeydaadhatti kanneetiin galgalaan dhufee irraa fudhadha isin galeemi guyyaa isii irra oolti galgalammoo dhufeetiin irraa fuudhee akkasitti laayiviidhaan seenee jechuudha aboo ubey bagana gaan dhufte gaaboo Eid Mubarak habibna keefoo akkamii fayyumaami bagana gaan dhufte hoo bagana gaan dhufte isin galeemi shamarran teenya ta Harargeedhaa beekaa waggaa akkanaa tana hin dubbattu garuu ni aartiniin beekaa dhiifamaan isiniin jaa shamarran keenya Harargeedhaa ummata afaaniin hin dubbanne ummata hogganamni itti dhufe dhukkee namarraa kaasu dhiifamaan isiniin jaa sigaleemi isiniin kun akka afaaniin jarjaraniin beekaa sigale hamtuudhaa isin qabattan natti waan ja'uu feetan ifaan ifa jettan niin beekaa kana keessaan faa dhuftanii dhukkee narraa ne kaastan niin qeebal isinirraa timirtiyyaas dhufte honoo qashtiinti barboo hedduudhaa bar timirii honoo shanyii abii qashtii jahuulaa tana kana keessatti iflaalanii bar khanaafin amma timireen tunis ilaalamee fuula isii hin bantu hanguma ijaasan akka Zubeydaa tijaatitti banteetu akkasuma teesiin maaliif qalbii teessan tana hatuudhaaf hangam takka yaaddanii isiniin kun sigale hijaaba kee firraa fuudhii fuulma kee kana laallaa ati beekaati dhodhokattaa waliin jaan maal beekaati sigale isaan kana hunda naatiitu harkaa qaba waan kiyya isaan kanaaf bikka jirtanitti hamtuun isin arkini nagayaan naa jiraadhaadhaan isin hin jaa qaqqaaliiwwan kiyya warreen onneen tiyya bira jirtu isini onneen teessan na bira jirtu hamtuun isin arkin eegaan tana jee guyyaan iidaa boru soomanni nus xumuree jira soomanni keenya kun akka hin banne eeggadha keessattu haalaan eeggadha ijoollee teenya shamarran teenya obboleeyyan kiyya khadhiiraa qaqqaali isin hundinuu keessattuu ji'a ramadaanaa ji'a tokkichaa rabbiif jecha if qabne kana akka gaaritti eeggachuudha qabna maaliin eegganna akkamitti eeggannaan kunis wanni ganama hoggee hirriibarraa kaate odoo khara alawaadaa kana achiin fiine bishaanii fi timira bira kaayi bishaanii fi timiraan furi sigale bishaan timira fudhadhu huno laal akka baqlaawaadhaatitti huno laal kun timira jechuudha maantan timira kanaan furte jechuudha anammaan bikkumaan fureen taa'uudha jira sambuusaanis kunooti laala gartani sambuusaanis kunooti wanni hundinuu
wanni hunduraan bikkumaan anfureen taa'u jira ilaamaan tana hin sossoone bikka nyaataa kanarraa hin fagaadhu kanumaan qallaa kanaan bikka nyaataati irraa hin fagaadhu lubbuu tiyyee tanaan eega akka gaariittiin eega sinii galeemi kanaafi nyaata kana ammaa fi amma tottolcha jechuudha. Kaamil Abdoo barruu dheertuudha barreessitee barruu tana yoon booda sii dubbiseera wayyaan minaalbaat teekistii gootee karaa inboksiitiin asii erguu dandeessa abshir sii gale maaliif waan dhedheertuu karaa tana amma hin dandeenyu sa'aada qabdi wanni hundinuu waan barruu dhedheertuudhaaf kana kanaas akkana ittiin hin barreessina. Kanaaf obboleeyyan kiyya ji'a ramadaanaa eega soomannee wanni taaneefu ganama subii ka'aati timiraa fi bishaaniin fura egartanii akkasitti garuu gaammoo qaama keessan dhiqadhaa ganama laal galgala kanaan dhiqadhee kaleedhaan dhiqadhee hin jeena qaama kee dhiqadhu yoo butaantiin tee haaree taate qaamni keessun naziifa ta'uudha qaba butaantiidhaas akkasitti fuudhiitti ol ka'e si gale haa gammaddu meeshaan teetiis haa gammaddu kana teeraa taatus uffadhu haaree ta'u qaama kee dhiqadhu qofaati kunis haawiyaa godhi si gale warreen hin qabnes haawiyaa godhaa shittoo qabaattu sitti facaasaa si gale akkasitti guyyaan iidaa sun guyyaa iidaa ta'uudha qaba bar qalbuma tee tanaa gammachiisuudhaaf si galeemi gammachiisuudhaaf wanni ta'uudha qabdan. Kanaaf wanni akka gaariitti irraa ifeetan ammaas Oromoon tuni keessattuu koroonaa vaayirasii waan jaamaa kanan sodaattu koroonaa vaayirasii kanan sodaattanii obboleeyyan kiyya koroonaa vaayirasii qofa otoo hin ta'in lafa biyya namaa tanatti haalaan if eeggachuudha qabdan baqataadha nutiin kuni biyya namaatitti haalaan if eeggachuudha qabda sii gale na dhukkubeettee mana hakimaan dhaqin anna dhukkuba jee biiti tun dimokiraasiidha qabdi jee mana hakimaan dhaqu wallahi honi ana maanta anamma isin biran jiru mookam biyya arabaan jiru mi anamma eega akkasii bara biyya arabaan jiru dimokiraasiidha asini no yooniin akkana jee ibso beetiin jira ummata hin beene Oromoo hin beene keessattuu namni keenya habashaadhaa kun hin beeku asiin boonuti biyya dimokiraasiidha jira hin jirtu wanni dimokiraasii jaamaan jiru sii galeemi dimokiraasii wanni jaamaa hin jiru sii gala dimokiraasii wanni jaamaa hin jiru dimokiraasiidha akka yooma kaatee mana hakimaa dhayte lilmeedhaan si diran ati gurraacha kalarra kee laalan ummanni sii gale kalarra kee laalan ati nagee diimachuudha qabda hujiitu kalarra kee kana silaalanitti isatti kannan sii gale ana gurraacha kanarra yoo namni tokko arabni yoo dhufe arabaatitu harka tanarra dafee maaliif kalarra laalan jechuu isaan kalarra laalan dafaniiti kanuma araba kanaa'uu hin jaalanne qalama isaa kana laalaniiti waan wal fakkaatuuf dafaniitti kannan jechuudha sii gale achi booda nama gurraacha kana adda baasan jechuudha sii gala nama gurraacha kana akka kiyyaa kanu yamma xiqqisho kalarri isaa kana fakkaa jee kuni bikka birootii dhufee jaaniiti kun Afrikaadhaa miti minaalbaat naannoo biroo yookaan gad jaaniiti karaa Mooritaaniyaa irraa dhufee jaaniiti natti kannan jechuudha sii gale nama gurraachaa fi kana keessattuu gurraacha dukkana keessa dhaabatu hin mul'anne kabaatiriitti ibsan malee hin mul'anne kana kunigaa hirakkate jechuudha bas hummanumaan naanna'u qofa jechuudha gaa sii gale kuni manumaan naanna'u yoo akkam dandeenye naayit kilabii dhaqee adii takka fuudhu sii gale adii takka fuudhu qofa jechuudha kana wanni jiru kanaaf yoo gaa rabbi biraa taate yoo nasiibni kee haaliqa biraa taate adiidhaa miti bikka fedhee utaanaan seentee hojjechuu dandeessa yaa rabbi nasiiba nu tolchiin tana kuno sii gale rabbi nasiiba nama haa tolchu carraa gaarii rabbi namaa haa kanu ammoo ijoolleen biyya arabaa jirtan sa'a 24 bikka azaanni irraa dhadhageemuu jirtan asitti hin jiru sa'aadhatti hidhanna mobaayila irra jira azaanni keenya asachumarraa ilaallanna jechuudha nuti ifiifuu hedduu goddaama qabna akka keessanii miti isin bar nagee qabdanii bar salaata subiidha masgida sa'a hunda hidhageessan jechuun nuti hin dhageenyu wallahi nuti hin dhageenyu asitti garuu mobaayila irratti hidhatta mobaayila irratti sii galaami
kanaaf dimokiraasii wanni jaamaan jiru kolkoleen takka takka kana baatee bar nuti biyya dimokiraasii jira nuti biyya kanaati wanni jira noo kuni soba isin sobuudha deeman warreen biyya tanaaf haarayaa warreen jireenyi isa haarayaa warreen waa takka illee biyyatti illee arkine kanneen warri kana isiniin jaahun warreen akkana jaahuni warreen waa takka illee arkeetii isin beene jireenyumaa waan ta'e arkeetii isin beene sigale warreen waa hunda asitti eega dhufe arkeetiitu waan akkasiisan isin irratti qara'ee isin tuffata jechuudha kanaaf isin ummata tuffii qaboodoon tahin ummata numaatu nu warra biyya faranjii jiru kanarraa ol jiru irraa tokko jechuudha isin galaame nu warra biyya faranjii jiru kanarraa ol warra jiru irraa tokko isin obboleeyyan kiyya kan biyya arabaa keessa jirtu biyya feeti jiraadhu biyyuma arabaa biyya baqaa keessa jiraannaan ati nu khabiyya guddatte tana keessa jiru siitiitu caala maaliif yoo salaatuu feete masgiinni si bira jira azaana dhageessa kaatee dhayxa asitti masgiinni azaanni isaan dhageemu keessatti azaanama alatti hin dhageemu jechuudha wanni matana hunda fidaniif sababa koronaa vaayirasii kanaafi sababa faranjii muddamteefi mee wanni hundinuu haa wanni taatu jechuudhaaf shayxaan waan isaasan ittuma deebi'an isaan sinigalemi waan isaanii san ittuma deebi'an yoo koronaa vaayirasii kun kute amala isaa abbichiin dhiisu shayxaanaati sinigalami kanaaf warreen biyya faranjii keessa taa'ee nuti biyya guddatte keessa jirra isin ijoolleen biyya araba akkanaa jee isin dhaadatu hin qeebalinaa kanneen warra waa takka illee hin beene ummata jireenya arkeetii isin beene gartaniimi wallahi ummata akkasiitiitu isin irratti dhaadata ga'a yoo ummata akkasiisan ta'e malee namni qalbii qabu keessattuu ijoollee biyya arabaati irratti dhaadachuu hin danda'u nama miskiinummaa keessa ture beeka namni keessattuu biitti faranjiidhaa biyya dimokiraasiiti jedhu biyya akkanaati jee waan hin jirre namatti boonu miskiinaan jaanan nama takkaa arkeetii isin beene uffata arkeen beene qarshii arkeen beene jireenyuma hayaata ta'e waanuma takkaahu arkee hin beene ittiin fudhadhaa sinigale nama namaa wajjiin jiraatee hin beene rakkoo namaa wajjiin qooddatee hin beene akkasittiin fudhadha jechuudha amma kolkoleen takka awurooppaarraa haa ta'u ameerikaarraa haa ta'u ijoollee biyya arabaa tanatti hanjamaa fa'aa gartanii onlaayinii irratti ol baatee nuti bara akkana no wallahi fi rakkoo keessa jiran naatiitu isinitti hima rakkoo keessa jiran namni ruuza faranjiidhaa bilaash nyaachaa faranjiirraa wanni katabaa fi akkamittuu nama dhaadata yaaqi kun bara eebiidha bara biyya faranjiin ifiifuu mirga namaa kana walqixatti ilaalle sinigalaami gurraachatti si beeti ati gurraacha sin jetti gurraacha kunu saayiziira qaba kalara qaba sigaleemi anamma mooritaaniyaatti jaamama kun mooritaaniyaa jaama gurraachi akka naayijeeriyaa yookaan akka suudaan kibbaa sun kan halkan irraa sa'a lamaa suni kan yoo ifaa keessa dhaabbate yoo ifaatti ibsite malee hin mul'anne suni sun hujii arkachuudhaaf eegaanni ani arkadhee waggaa 2 3 4 hojjadhe booda inni arkachuu danda'a jechuudha sigale animma hujii arkachuudhaaf eega warri biyyaa hujii arkatee arabni araba akka arabaatitti seenee hujii arkate isaan boodaaniin seenee jechuudha sigale ummanni fuula laala malee waan biraatii miti kanaaf asii biyya faranjii keessa taanii nuti wanni taana aboo ni beekan yaaqee ni beekan ummanni sigala ni beekan annama gurraacha kan asii fuudhee fuula isaa kana dibee adiidhaan fakkaadha kalara kana dibee bar isaanii bar keessattuu shamarran keenya kun isii bar fuulli isii kun asii waan kaneef dibdee asiin faantaa fakkaatu kayyoo harka isii kana bira fiddee bara asii kunoo kookaa koollaa fakkaatu harki isii kun yoo morma isii kana asii ol laalte asiin kookaa fakkaata mormi hanqalma kunoo dibdeetuma bas addeessitee teessii bar kunoo laalittiin hafnee bas gaa'isiin oo tiyyaa gurraattii san baantaa takanda abdusee galtu san baantaniimi oo tiyya abduseen fuudhe sanii tiyyaa gurraattii san jetti ammoo ifiifuu gurraattii dhabe hayaa jabaa abdusee yoo jiraatee isin beene inni nuun aaru ni beeka akka ijoollee tabiraatii miti
tiyyaa abduu seen fuudhee san baantaa tiyyaa gurraattii san tiyyaa gurraattii san baantaa mijetti beeyte ooti yoo amma abaluu yoo amma kan gaafattuu taatan ootiyyaa gurraattii san jetti maaliif dura waan isii kana beesistire ifirratti sigale qalama isiin dibatte kana beesisuudha qabdi ati nama tokko yoo gaafatte yoo isiin sun diimtuullee taate ootiyyaa gurraattii san baantaa sin jetti laal yoo lakkii diimtuu mitii jetteen ootiyyaa magaala san baantaa jetti daayirekti laal ootiyyaa laal harkaan akkana if gooti bara qubaan akkana if gooti ootiyyaa magaala san baantaa jetti yookaan gurraattii san sin jetti bara kanatti yommuu akkana dhaabbadhu jetteen yoo kana dhaabbadhu jetteen yoo dukkana keessa dhaabbatte gaa mul'attu isiinu asii ol yomma khoofiyaa yookaan haalsii guddaa tokko ilaa hanga jilbaa kan ga'uu jira yoo kanatti uffiste akkana dhaabde fuula isii kana cuqqaalte isii gurraattii san jettu yoo dukkana keessa dhaabbatte mul'attu abadani mul'attu sigale amma ummata akkanaatiitu isii gurraattii san moosiin jaa abadan waan akkanaa kana dhaabuudha qabda shamarran keenya sigale dawa dibatte malee uumaa rabbiin addeesee si uumne sigala hogga namni waa si gaafate abaluu itti jeeti yaani abaluu jee itti yaani sigale nuti warri dhiiraa abaluu jenna sigale mi ayyoon amma diimaa ta'e abaluu gurraacha sanniin jaa sigale maaliif jennaan kire waan biraa hin dibanne re'an waa takka illee hin dibanne maaliif harki xiyyaas faantaadha fuulli xiyyaas faantaadha wal fakkaata jechuudha sigale wal fakkaata kanaaf wanni ni naan jiru abaluu sanniin jaa magaala san baantaa diimaa san baantaa akkasitti sitti hima jechuudha garuu shamara faa taatanii yoo shamarri adiilleen taate humaatii miti araba yookaan abbaan arabaa akkuma jawaariin jettan kana ati abbaan kee yamaniidha ati wanniidha jettanii yoo namni gaatiqqisoo yoo diimaa ta'es kara saniin waa yaamtaniif yoo tan akkasii baan kaati ootiyyaa gurraattii san baantaa jettee eeduqa beekuudha qabda sigale nama adii ija isaatirraa beekuu qabda fuulli isaatuun ifa keeysee kanaatiitu gad diimaadhaati sigale mi namni adiin akka keessanitti if dhodhooysee hin ta'u adiidha huccuun isaatu keessi isaatu ni beese jechuudha Eid Mubarak jeetiin jira ajara keenya Eid Mubarak jeetiin jira kanaaf hogga namni waa isin gaafate ifii keessanii if ol kaastanii nama sanin xiqqeessina jechuumaafi sigale walqixa haaliqni kun nu uume walqixa nu uumeeti taanis gurraacha godhe kanaas gurraacha godhe sigale taajiraa fi miskiina wanni walqixa godhe uumeef maali uumaan isaanii walqixa garuu qabeenyaani wal caalchise kaan miskiina godheeti kaan taajira godhe maaliif namni kun yoo namuu taajira ta'e wal jala deemuu hin danda'u waliifilleen ergamu jechuudha Eid Mubarak waliifilleen ergamu jechuudha maaliif yoo miskiina ta'e taajirticha hogga yaame haadir jee fiigaa dhufe jechuudha maaliin si ajajamaa maal feetaa sigalee akka warri keenya ka olii kun amma goftaa kiyya maal feetaa goftittii tiyya maal feetaa maaliin si godha ja'anii akkasitti nama yaaman kana jechuudha sigalee kanatti wanni dha jechuudha amma nutis anama taajira naa ol jiru itti hiixachuu hin danda'u jechuudha sigalee akka humna tiyyaatitti hin deema yuutuubii kiyyaas subscribe godhaa billaa aleekum sigalee achumaan harfaadhaan hogga namni liinkii isinii godhe beekaa fuularraa nama beekaa yaa akhi fuularraa nama beekaa rakkoon jirtuba shamarran keenya kanaatitu fuularraa nama beekne bara sigalee mi akka shamarran faranjiidha akka shamarran naannoo biraatitti fuularraa nama beekuudha qabdan sigala akkasitti hogga namni fuulee liinkii tokko chirra isinii kaa'e beekuudha qabdan warri dhiiraa keessattuu warri itti miidhamtaniif waan akkanaati hogga shamarran waan takka takka achirra kaa'an beeytanii fi guddisuu qabdan jechuudha sigalaami akkas godha anamma ambaqlaawaan beekaa isin nyaadhuudhaaf yuutuubii kana maqaa shamarraatiin an banuu hin dadhabanne niin danda'a akkas godhu yoon dafeetiin guddifadha jee niin danda'a jechuudha sigalaami sanuu yoo niin guddisa jee ji'a tokko odoo hin geenye miliyeena ol geessuu niin danda'a jechuudha
dandeetiin an qaburraa tooftaan an itti an fayyadamurraa jechuudha. Keessattuu waa'ee social mediaadha bikka tanatti an professional sini galaami. Kanaaf waan akkanaa kan hoggaan ol darbe subscribe isinirraa eeggachuu hin qabu jechuudha. An jechuu hin qabu isin beeytanii godhuudha qabdan jechuudha. Huma tokko qofaan fedhaan huma tokko guunnaan khalaas gahaadha waan biraatii miti sini galaami. San booda karaa yuutuubiin dhufne jechuudha laayivii. Kanaaf keessattuu amma ijoollee teenya ta biyya arabaa jirtan haalaan akka gaariitti eeggachuu qabdan. Maaliif jennaan guyyaan boruu guyyaa iidaatii walitti haa dhufnu guyyaa tokkichaa kana waliin oollaa jettanii obboleeyyan kiyya kheyrii ji'a takkitti hojjetne kana akka birraa hin balleessine. Akka birraa hin balleessine. Sababa isin achi walitti qabamtanii viidiyoo fi kana wal waraabdanii wal gadhiistanii walitti as ergitaniin nutis viidiyoo keessan kana laallee feesbuukaa fi peejii fi waan adda addaati irra gadhiisne balaa isin waa hunda keessa seentan san nutilleen isinii wajji seenna jechuudha. Isin gade kanaaf ji'a tokkichaa kana firraa hin balleessina. Firraa hin balleessina. Walirraa illee faffagaadhaa. Isin galaami walirraa fagaadhaa hamtuu hin hojjetina. Waan qabdan jabeeffadha. Biyya namaa jirtan haalaan if eeggadha. Koroonaa vaayirasii jira. Wanni kun maaliif dhufeedhaas rabbiitu beeka. Rabbiitu beeka. Rabbiin balaa waan kana fiderraahi wanni illeen cufame. Masjiidni cufame. Salaanni taraawwihaa ka masjiida salaatamu dhabame. Isin galaami manni guddaan rabbii sun cufame jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya dubbiin safaataadhaa miti. Akka laaftutti hin laalina. Koroonaa vaayirasiin kun dhukkuba ittiin badaadhaa dhukkuba xiqqishoo takka kan addunyaa shoorarkeessaa jiru jechuudha. Kan addunyaa shoorarkeessaa jiru. Ikoonomii addunyaa irraan tana kuffisee jira. Addunyaan kuftee jirti. Yoo amma biyyittii teenya yoo arra nam tokko kan rakkatu ta'e mootummaan biyya tokko kan rakkatu taate mootummaan addunyaa takkittiin dhayxee cinaa hin dhaabbattu jechuudha. Cinaa hin dhaabbattu. Isin galee walgahii warri Awurooppaadhaa taasisan Ameerikaan irratti hin dhihaanne. Maaliif Ameerikaa bineensi tumee guyyatti nam meeqa jalaa ajjeesaa jira. Ameerikaa ana malee wanni biraa hin jirtu ifin jettu tan. Ameerikaa rabbii gaditti ani rabbii ifin jettu dhukkee irraa kaaseeti daaraa kutee jira. Ikoonomii isiitiis nama isiitiis hunda jechuudha. Isin galeemi Ameerikaan salphatteeti manatti ol galtee jirti. Hanga doktoroonni isiidhaa lubbuu isaaniitiin if ajjeesan takka jechuudha. Hanga if ajjeesan takka wanni tahaa jiran. Kanaaf nuti amantii teenya jabeeffachaa salaata keessan salaataa ibaadaa teessan godhachaa tan jaalatte halaaliin fuudhi. Sigala ta jaalatte halaaliin fuudhi dhaqiitti gaafadhu habibti isiin jaaladhee akkamii ittiin dhuga ittiin yommuu ka isii tana jiraachisuu dandeessu taate maallaqa isii ilaaltee ittiin seenin. Maaliif atiin kun dhiira booda salphachuutu mala ilaa yoo maallaqa isiidhaa kana teessee nyaatta kuni qaanyi bara ilma dhiiraatirraa hogga taa'ee maallaqa shamaraa nyaatu kuni qaanyidha. Dhiira jechuun tan hojjettee isii tanatti fiddu tawaan isiitiin boontu ta isiilleen hogga saayibootan isiitii wajji teessu barnaatitu maallaqa kiyyaa waan akkanaa godhee fi kun maal qabaa geettee akkasilleen hamanne habiibi dee dhalaan tun sanuu sidhiitii bara wallaahi sidhiiti. Firraa eega akka gaariitti firraa eega. Akka dhiira warra Awurooppaadhaa hin taane hunaan zaayiriin isinitti hima. Irra guddaan dhiirti biyya faranjiidhaa dhalaan tullaa dhiitee lafa keessi. Dhugaa maaliif afamaniiti mana kana keessa taa'anii diree uffatanii mana kana keessa ilaala kana deddeemtee beektee dhiirti hafuura hin baastu. Hafuura hin baasan. Si galee. Kanaaf dandeessa taanaan fuudhi yookaan kaan rabbii kee kadhadhu tana godhi. Ammoo guyyaan boruu iidaa jettee waan ji'a guutuu hojjette firraa hin balleessin. Waan ji'a guutuu hojjette ifirraa hin balleessin habiibi. Si gala. Toobadhu akkasuma rabbii kee kadhadhu akka rabbii waa hunda sirraa qeebalu rabbii kee kadhadhu rabbii kee harka itti ol qabi. Boruu iidaa
ji'a soomanaa kana soomannee jettee waan hamtuu keessa akka hin buune rabbiin waan ati goote san hunda fuudheetti fuula keetiin sidhawa jechuudha. Yaa weela gaawgaasan khasaaraa san caaltan jirtu bilaashumatti beelaanis teesse si galeemi. Kanaaf akka gaaritti irraa ifeeggadha. Akka gaaritti irraa ifeeggadha. Keessattuu mana ijaazaa waan jaamaa kana irraa ifeega. Manni ijaazaa kun mana balaadhaati. Mana balaadhaa, mana xiqqaa guddaan kan dalagate kan hin dalagatin hattuunis sheekniinis sheeytittiinis wanni hundinuu achi wali qabamtu. Irra guddaan nama amma warra asirra dhufee hadiisaa fi kana sitti himu. Kan dhufee hadiisa faa sitti himuu jira. Kakeesii isaa waan biroo si galeemi. Kakeesii isaa waan biroo faadhaa jira. Irraa ifeegi kanaas. Irraa ifeegi. Si galee ati nama akkanaati jettee amantee waan keettiin kannin. Si galee xiisha kee dabarsitee xiisha namaatittiin wanni hin godhin namaan naa eegin jeeyin. Si galee mana ijaazaa biraan dhaqin. Manni ijaazaadha mana zulmiidhaati. Mana namoo achumatti dhaqee wal ulfeessu. Karabbii sodaan achi dhaqee wal ulfeessu. Ka wal biraa deeman. Kanamuu ilmoo tana irra fanniseetuma deemu jechuudha. Ji'a 5 booda isiin ilmoo fuutee poostaadhaan kara naannoo isaan achi ergu. Akkas jechuudha waan akkasiiti. Haati intalaan beetu intala tiyyaan naa dhaleetti abbaadhaa hin beekamu waa Paakistaanii ta'ee fi Hindii ta'ee fi Filiippiinii ta'ee hin beekamu jechuudha. Intala si hoggalaaltu rifeensi jajjabaadha. Ilmoon ammoo isiin poostaadhaan itti ergite shaantaa keessee namaan fuutee itti ergite rifeensi luucaa. Rifeensi luucaa yoo intala taate kan rifeensi isii luucaa bira kutee namaaf hin dhoofne faadhaa jira. Si galee kanaaf waan bikka takka hogga seentanis firraa laala. Akkanumatti waa hundatti hin utaalina. Si galaami firraa eegaa waa hunda akkanumatti wanni hin jeena. Irra guddaa shamarran teenya tuni nama adii kana faadha feeti irraa ifeegi akka gaaritti. Irraa ifeegi hamtuurraa ifeega. Hamtuurraa akka gaaritti ifeega. Ji'a ramadaanaa khayrii haa ta'u sharrii haa ta'u waan goone rabbi nurraa haa qeebalu. Rabbi nurraa haa qeebalu. Sini galaami hamtuun hin godhen jiraan. Hamtuu haa takka illee hin taleene nama hin zallamne waan nama heetiis hin nyaanne jechuudha. Dhugaa rabbi kanumaan isinitti himan. Namallee hin dho'ine. Ammoo sababa isin mana ijaazaa keessa dhaytanii mana ijaazaatirraa wal fayyadanii viidiyoo ol darbitaniin wanni ani viidiyoo teessan san laalee wanni ijoof hin jiru adilaa'uuf hin jiru. Kanaaf akka gaaritti if eeggachuudha qabdan obboleeyyan kiyya. Keessattuu amma ramadaanni kun kutee jira. Ijoolleenis ni jirti. Warreen viidiyoodhaaf kana hoggaa harkate shamara hin ja'an obboleettii tiyya hin ja'an haadha tiyya hin ja'an warreen akkanumatti ol baasee viidiyoo shamarranii tan ol baasee qilleensa irratti si garsiisu jira. Kun olaala akkana daladii kun olaala akkana isiitiisi kun kalara isiiti kun rifeensallee firaan haaddattu kun akkanaa ja'anii warreen haasoo jira. Ummanni ni jiran warreen akkasiitti jira bara amma ummata akkasiitti dhufe si galee warreen akkanumatti ilaalee bara inni na haddattu rifeensa asiin qabdii akka areedaatti imma baasuudha jirti asiin hammana maaliif murtee hammana dhiistee jee kan warreen haasa'u jira. Subhaanallah mee ilaalaa dhiira akkasiitiitiitu amma feesbuuk irra nuu dhufe dhiira qaama shamaraa kabajaa qabu san ol baastee wanni irra si garsiistuu dhufe. Kanaaf obboleetiitiyya daabboo ta'e gadhu hidhageessaa obbolii daabboo ta'e kabajamtuu san eeggadhu. Daabboo hogga qaama dhiqattu bishaanuu hin tu'ine san egaa daabboo hogga qaama dhiqattu bishaanuu hin tu'ine san hanga harkaan dhaqqabsiistu hin tu'ine san wanni fuutee itti kannituuf hin jiru ati sii galee heerumta taanaan kabajaadhaan heerumi kabajaadhaan ta'e manna kaash የተጨማለቀ ፋብሪካ ለምን አባሽ ነው አንቺ ፎቶ አንስተሽ ምትልኪለት ማለ ሆኖ
sanuu akka waan magaalaa gaarii takkatti bara magaalaa Iraaq tan bombiin irra dhoote malee fakkaatu takka rabbi maaliyo ama wanni manni kanatti qilleensa irratti ol deddeemu tun waan manumaatu Ameerikaan Nukureela fuutee bombii itti gadhiiste malee fakkaatu cicciramte dhugarbi waan akkasiisan fuudhanii takka hun areeda qabdi yaadni ol baasanii bar waan fokkottu namni ijaanuu laaluu hin dandeenye an ummanni ummatuma saniin ajaa'iba dhugaa rabbi ummata kushaasha keessattuu asirratti ol ba'e waan akkasiisan nu garsiisu ummata bulguudhaatitu waan akkasiitiin deemaa beeka kasilaa waan akkasiisan nu garsiisus bulguudha ka ifiifuu fuulli isaatii fi fuulli waan silaa amma nu garsiisu sun wal fakkaatu beeka silaa fuudhanii waliin maxxansanii wal fakkaatan waan akkasiisaniitiitu fuudhee qaama abaluutiin qaba khottaa laala hanga nama kumala meeqa taatanii isinin garsiisu jaa habiibii wanni nu garsiistu hin jiru sigara kanaaf nurraa dhaabbadha warreen akkasii warreen mobaayilii haarayaa fi billaa alaykum isiniin warreen akkasii sun mobaayila keessaniitiitu haaraya mobaayila bittaniiti akkaataa itti nama garsiisan dhabdan warre mobaayilii haarayaatiif beeka mobaayila bitannee jaati adii ol baha dhugaa rabbi anzaayireen isinitti hima maaliif nama waa hunda isiniif hubatu an isin daranii shaatira laal laayivii ol bahati moobaayilaan bitadhee jee itti nagarsiise huno moobaayilaan bitadhee jee kana nagarsiise huno siigale moobaayilaan bitadhee jee itti nagarsiise khalaas bitattee maashaallaan jaa si dura haa dhumu jaa garuu oromoon si dura haa dhumu jaanii isin feetu beete du'aa akkanaa tanan feetu akkanaa jettanii qaama intala shamaraa kabajamaa ta inshaallah yoo kaameraa sii ta'e malee taroobni nuu miti bishaanuu hin dhaqqabne tana fuutanii ol qaqqabaan oolina waan nama agarsiisanii miti barso hin agarsiisan san nama aybiidha suniiti okay mobaayilii yoo bitadhe jeeti nu garsiisi hanqanuma siigale yoo kompiitara bitadhe jeeti nu garsiisi huccuu yoo bitadhe jeeti nu garsiisi ammoo qaanfattee huccu moobaayilaan nama wanni jaatti waan birootii wajjiin ol hin baasin hin agarsiisin nama kuni qaanyiidha akkamitti intala shamaraa takka dhayte janajjanuudhaaf yookaan fuudhuudhaaf itti dhayxame ati tanaa'uu akkana goggodhaa turte bineentiin si wajjiin haasoyte si kan akka jaarsaatitti si eeggattu nin ajaa'iba ati hawaggaa meeqa hunu akkanatti qilleensa irratti waa meeqa isaan kana saaxiluu tureeti deeqaanfadhaa yaa akhi maalakum ni barqaan jedhaa bar aybiidhaa bar waan silaa namni itti raaheesee qalbi takkaan biraa deemu isin sanuu qilleensa irratti wal baastan jechuudha kuni qaanyedha jechuudha waan akkasiisan hin godhina haadha aybaadha akkasi waa hundarraa akka gaariitti of eeggachuun gaariidha obboleeyyan kiyya akka gaariitti of eeggadha akka gaariitti rabbiin hamtu isinirraa haa qabu bikka deemtanitti waa hundarraa of eega waa hundarraa akka gaariitti of eeguudha qabdan guyyaa iidaa kana guyyaa waa hundarraa akka gaariitti of eeggatan guyyaa shayxaanni dhufee sisaa hibulaan guyyaa shayxaanni dhufee harka sirra kaayatee siin deemu guyyaa hoottu intala san bira dhaynaa jee fuudhee itti si geessu hoo gurbaa san bira dhaynaa takkaa waliin agarree ji'a ramadaanaa kanaati ji'a ramadaanaa guutuu takkaa sagalee dhiiraan dhageenyeeti intal hoottuu siin jee fuudhee siin deema chokolaattaa kana afaan si dibe ilaa yoo makkana kophaa keetee isaa sagalee baqlaawaa dhageeffachuu hin feetuu hii siin ja'a siigalaami hoottaadhaa siin ja'a siigalaami kanaaf irraa of eeggachuudha qabdan irraa of eeggadha warra dhiiraa kana garuu akka gaariitti irraa of eega dhiirti teenya Oromoodhaa iccitii waan jaamaa hin beektu
shamarran keenya akka gaariitti irraa beeki dhiirti teenya Oromoodhaa iccitii jabeessuu hin beektu ummanni keenya ummata iccitii jabeessuu hin beekne ummata bilisummaa dhufteef qabachuu dadhabe isin fuutanii qaama keessan kana footoo kaasanii itti ergitan yaa rabbeeta bookum yaa maalummanni kana yaaqe dhiira teenya dhiira ifiifuu bilisummaa dhufteef qabachuu dadhabee amaaratti kannatti ati footoo qaama keetii waraabdeetti kannita kanaa sii qabata hay garaan isaaniitu waa takka illee akkeessa qabachuu hin danda'u udaanuma ta'eeti udaan mataan isaatiitu garaa san keessatti seefiif godhee ta'a sii galee kanaaf yoo namni keenya yoo udaan qofa seef godhuu danda'e malee waa takka illee seef godhuu hin danda'u keessattuu namni keenya ka dhiiraa waa takka illee dogoggortee jarjartee kun habiibii khiyyaa kun na jaalataa yoo akkana godhee malee wanni no ifeeki sii galee yoo kan si fuudhu ta'e akkanumatti deemee si haa fuudhu sii galee jaalaltii tabiraa sun tabiraa maammoo leelaa mattaawaqii leelaa maali oo ati bar waa hunda afaaniin odoo haasawtee hin fixanne tajalaa fuutee warshaa fuutee itti kannita yemma maamrachaano warshaa daabboodhaa kan kopheedhaati moo kamaaliiti mee maalitti haa oomishuugaa wama silaa qabdu sanuu fuutee hogga kannite jarjarte taanaan dhagee jarjar taan tal obbaleetiiti yera dhagee dhiira Oromoodhaa taati daabboo ta'e fuutee inkaa ettee itti nagarsiisin dhiirti teenya warra qabsoo teenya fuudhee habashaadhatti kanne ummata akkanaatitti jarjartee yoo kannite siitiitu beeka siitiitu if kanne jechuu bara dhugaa wallaahi siitiitu if kanne abba fedhe haa ta'u Oromoo naannoo fedhe haa ta'u amantee ittiin kan kabultiidhaaf sit dhufe itti fuudhi itti heerumi ammoo akkanumatti ka guyyaa keessaa fiigaatuma deemu kana ka bikkarraa deemu hin beekne ka adireessa hin qabne kana akka makiinaa Somaaleedhaa kan taargaa hin qabne kana kuni uffanni isaatis ni bareedaa kuni maqaan isaatis West yookaan Bestidha Wiz yookaan artist eenyu ja'amaa jettee wanni ta'a kuni rakkoodha jechuudha sigare yookaan kaan ilmoon kanarraa isni fuuta kaanirraa isni fuuta ilmaanuma artistoota agartanii miitan biyya adda addaati irraa namuu abbaan kiyyaas jira abbaan kiyyachi jira jetteetuma wanni godhaatuma deemu dhadhalaatuma deemu eegale amma uummanni artistoota kun ilmaan isaanii bikka adda addaa jiran bikka adda addaa jiran jechuudha kanaaf jarjartee qaama keen dabarsin siga hogganoonni keenya wanni walitti dhufuu dadhabaniif maal hogganoonni Oromoodhaa laalame Oromoodhaa ifiin ja'an nuti Oromoof qabsoofnee ifiin ja'an garuu waa takka wanni Oromoodhaa sun keessan jirtu hattuudha hundi isiidha warreen siyaasaa kun ummataa miti ummata badaadha ummata Oromoodhaaf hin jaanne ka garaa isaaniitiif qofa yaadu kanneen sigale ati immoo ummata akkana ummata ifiifuu waan Oromoodhaatiituu hin jabeessine qabsoo silaa qeeroon humni 5 irra wareegamtee humni 5 olii uumaatu 5 jennee beekaa haalaafisnu malee 5 olii warreen dhodhokatee jira warreen kaameraan hin arkin faadhaa jira kan goda keessa darbanii jira kan bineensi nyaatee jira sigalemi warreen fuudhanii naannoo biraatitti ajjeesan faadhaa jira sigale waan qabsaa'onni keenya kun godhan waan qeeroon teenyatuun fidde fuudhanii hogganoonni keenya kun amaaratti dabarsanii kannan achi deebi'anii amaaraan nu ajjeesu jira jaan yaa akhi nurraa dhiisaa ni beeynaati isaanii ka fuudhee nu gurgurate maallaqaan nu gurgurataniiti mootummaadhaan wajji wal tahanii mootummaadhaan nuti teenyeeti isinni kana wanni goona ni mormina isinnullee hin himina maallaqa keenya immoo harka laba jalaatiin nu kannaadhaa jaanii fudhatanii maallaqa isaanii keessa kaayanii nagayaan ta'anii morman jechuudha miskiinni hawaa takka illee hin beekne kan akka kiyyaatiif keessanii ni iyya jechuudha akka waan kiroonaan qabeetitti hollata jechuudha bas
hogga sini galame kanaaf ifeeggadha akka gaaritti fuutanii ummata keenya kaybiifuu iccitii sira bilisummaa waan qeeroon irra wareegamtee duutee fi kana fuudhee habasha kanne ati qaama rabbii uumee sattare kana fuutee itti kannita jechuudha. Ifeegi yaa obbalii ifeegi akkana jettee ittiin kannin akkana jettee keessattuu ani hogganoota keenya ka Oromoodhaa kana hedduudhaan tuffadhe ummataa miti hattuudha hundi isiidha hattu takka tan khayrii qabduun jirtu takki ittiin isiin jirtu tokko kan nagaya kan Oromoodhaaf iyyuu jiru kan Oromoodhaaf yaadee kan hojjetu hin jiru isaan kanarra Somaaleetti turra wayyaadha Somaalee isaan kanarra Amaaraatti turra wayyaadha siigalemi waan akka Oromoodhaa jaamaadhaan agarre hogganoota Oromoodhaa hattu guutuun isiidha Oromoodhaa miti bar kanneen Oromummaa hin qabanii bar hin qaban wanne nama nuti Oromoodhaaf hojjennettee deddeemtu tun hundinuu nuti immoo hogganoota Oromoodhaati jettee yaatu tun hundi isiidha hattuudha guutuun isii akkuma Abiyyi cinaan isaa Amaaraatitti kanneenis cinaan isaanii Amaara jaartiitu mana keessaa wannidha Tigiree manni isaanii guutu Tigireedha yookaan Amaara ammoo garuu sooshaal miidiyaa irra ol bahanii afaan Oromootiin nu naasawan hundi isaanii kanaaf yaa jamaa sigiraami kanaaf wanni isin gootan jireenya mataa keessanii oofadha dandeessanii miskiitti sadaqadha tasanii irraa hafte hoo nyaadha waan babbareedduu ittiin uffadha kanuma bilisummaadhaa fi Oromummaan ta'e jannataa yookaan akhiraa si wajjin hin deemtu tana godhi tanaa jecha rabbiidhaanis waliis hin dhabin namaanillee hin dhabin wal sigare akkas godhaa nageetti nu jiraadha eed mubaarak jeetiin jira hamtuurraa garuu fagaadha guyyaa boruu hamtuurraa fagaadhu obbaliitiitiyya sigaleemi rabbii kee kadhadhu dandeenyaan quraana kee qara'i yoo tokkicha kee kan qabaattu taate halaal keetii wajji taa'e zanaa fataaje sigale rabbiin siif halaalche isa tokkichaa wajji taa'eeti zanaa fataaje ati Somaalii waan taateef hankaneettaa raajii didirreedha hedbaak fasaam Somaaleen bar si caalaa bar Somaaleen si caaltii bar kan akka keetii kana Somaaleen si caaltii bar Somaaleen Oromoodha caaltii akee anaa sitti hima zaahiriin sitti hima yoo feetee sitti dhibbatti si caalti Oromoon Somaaleen Oromoo dhibbatti caalti hottu naa mormimma Somaalii fi Oromoo san walitti fidda ati waan Somaalee taateefi Somaaleen safaxaan beetu yaakee sigala Somaaleen bar khamataa isiitiin akkana walloltu gaafa diinni jidduu seene tokko taati bar Somaalee jijjigaay gaafa isiin tuqamte Somaaleen ta Mogadishoo hundinuu kaateeti itti dhayne dermannaa Somaaleen nurraa tuqamuu hin qabdu Addis Ababa annaga haleetti bar sigale Addis Ababa annaga halee Nasiriit annaga halee yaani bar dirreedha waanyu qabama raajii dirreedha khaasi maqaa kana firraa bulgu maqaa kana khaasi firraa maqaa kanaatiin deemniiti fasaam maqaa kana baafatee deemsanu raajii dirreedha ja dirreedha waa guututti Somaaleedhaa qaba Oromoon akka Oromoodhaatti deemuu hin dandeessu sigale Somaaleen zanu Somaalee jechuun uummata sabaxaatii miti odoo Oromoon asii teessee muuydu isaan waa meeqa hojjetan Somaaleen bar kan waliin beene bar ina abti ina hebel ina adeer jecha akkasii wal cinaa dhaabbachaa jiranii bar keenya bar kan keenya kun bar ati gosatamii ati harargeetamii ati harargeerraa gandakamii jechaati wal cinaa dhaabbatan harargeen akka harargeetitti akka wal cinaan dhaabbanne ni beekan akka harargeetitti gosaan gandaan naannoodhaan kalaraan malee Oromoon hundinuu akkasi arsiin akka arsiidhaatitti naannoo qaban gosa qaban isaanis Baalees akkasumatti Shawaanis akkasumatti
wallaggaas hundi isiidha wanni oromoo taate hundi isaadha tokko ta'anii wal cinaa hin dhaabbatan somaaliin garuu gaafa rakkoodha tokko taateeti wal cinaa dhaabbatti somaaliin bar khasin beeneetiitu telefoona keessirraa fudhatee hebel baan la yiraada wariyaa siin jaabar ya hebel baan la yiraada ya waa hogaa yer iituu siin jaabar sittaas darbe jechuudha bas inni fuudhee bas sittaas arkaalee waan ku duceenayyaa inuma jaanne khalaas amma du'aayidhaan sii godha hoottu ati ya asit taanii wal eebisan jechuu nama isa hin beeneef erga sii gale keenya kun bar hanga sheekotiin as baatee sawaaba harkattanii waan akkanaa kana godha keenya kun bar hanga ji'a ramadaanaatiin si eegaa barbo beeltii oromoodha ji'a ramadaanaatiin si eegi bar oromoo jechuun ummata hawaasa isaa kana eeguu hin beekne bar ummata hawaasa isaa kana cinaa dhaabbachuu hin beekne bar ummata ji'a ramadaanaatiin eegu barbo way boonuti hay sabo isinii kun akkamitti yaaddan sila akka ummataatitti sila khayaannu taate nama keenya ji'a ramadaanaatiin eeguu hin qabnu ummata amatarraa amatatti wal yaadatu jechuu bar kun qaanyiidha bar boonuuf qaanyi bar bifa kamiin sanuu oromoon somaaliidhaa wajji wal qixxooyti boo qaanfadhaa hayaa kee hoggooggaafa qaanfadhaa zaahir isinitti himnaati somaalii fi oromoo hin fidinaa walitti oromoon waan takka walirraa buufachuu fi oromoon tun arjaadha hattuudha oboo manni hattu waan akka oromoodha hattuudha iccitii qabachuu hin beekne numa dhagare silaa iccitii qabachuu beeytanii silaa waa jabeeffachuu beeytanii fuutanii waan qeeroon kumni shanii ol itti dhume amaara geessitanii moo teessanii harka mataa rakaatanii bobboochan sanuu qaanfattaniti haba ummata ajaa'ibaati bara kanneen Somaalee laalaa kun amma jijjigaa tana jijjigaa tana laalaa hinii kan nuyettee taa'uudha jirti tokko ka irraa hiikan jiru abiyyi irraa hin layniine isaan ni beekaree Somaaleedha amma kana namni keenya tokko ati waan Somaalee taateef ijaa barboo Somaalee ta'uun bar waan sabaataan sayin de maal taate Somaalee ta'uu way waan sabaataati arkamtu yiboo arkamti hay meeqaa jira namni keenya asitti kan jaartiin Somaaleedha kan afaan akka gaarii dubbachuun beene kan Somaaleedha joo jiraati si galami wallahi afaan akka gaarii dubbachuun beene kan Somaaleedha joo jirama asnu biratti meeqaan arkee bara nuti waa hedduu agarraa bara garuu warri akkasii sunis yoo akka gaariitti dubbachuun beene kunis rakkoodha jechuudha si galee afaan Somaalee kana akka gaarii dubbachuu danda'uudha qabda si galee afaan Arabaatis akka gaarii dubbachuu danda'uudha qabda si galee yoo jechi tokko xiqqisoo kan ala bahutee ati isaanii miti akka isaanii sanii dubbachuu danda'uudha qabda akka isaanii sanitti kana akkasi Eid Mubarak jennee jirran mallee irra deddeebineeti jajjabaadhaa wal jajjabeessaa hamtuurraa fagaadhaa iidaa jettanii wal keessan fiigina yaa jamaa firraa eegaa dhukkubaa jira amma yeroo ammaan tanaa kiroonaa vaayirasiitu jira kiroonaa vaayirasii kanarraa wanni si baasu mana kee qofa taa'e mana kee qofa keessa taa'iiti laayiviin an dabarsu laali khalaas laayiviin an dabarsu laali qalbi takkaan jaarsa qabaatus jaarsa keetii waliin taa'iiti na laali sii galaami dhugaa rabbi amma shamarran takkaa jira tajaarsi isiituun taphachiistuun beene faadhaa jira dhiira jaamaa tokko fuutee tan teessu faadhaa jira hanga baqlaawaan dhufuu kanuma taa'eetuma isii eeguu jira kanuma lubbuudhaaf wanna eeguu jira bara isiidhaa hojii taa'e yooma dhufaa baqlaawaan yooma dhufaa haasoo kiyya kana laayif matii tiyyatan amma inni haasoo jaalalaa deebisuudhaaf bar baqlaawaan akkana jee jecha afaan itti fiigaa barsanuu gorora firra yaasa aboodinnaa taata biyyattiin bar gorora firra yaasiniti yaa deem dikadhu amma nyaateeti aboo deemite afaan kiyya kana dikadhu jettiin bar
gororaan shamisa kana hunda jiifateeti irratti as fiiga kha'iitii qaambaa fi kanaas deddiqadhu ilkee tanaas borush godhi si galeemi anuma qofa teesseen eegin hangaaniin ani dhufu inni taa'ee kurusmarra taabas ayaa caawutaat waa takka illee hin godhu si galeemi si galeemi ol fuudhi yoo isiin furdoo taate dhugaadha ol fuudhuun dandeessu maaliif shamarran keenya kun irra guddaan isaanii fufurdoo tanaatiitu deema fufurdoo tanaatiitu deema fufurdoo tanaatiitu bara akka ummata amaaraa kanatti fufurdoo tana wagabaa masalaal chuubboo jaanii namitti furdoo tana barga tanaafi nam 10 geessu tana gaammaa tana bas aruusa jaanii barlaal kaneettee deemti barsiinuu ta'ifiifuu beeloo isiidhaa tana barbaaduudhaaf yookaan kireessuudhaan namni makiinaa kireeffatee biyya tana hunda keessa deemaa olee biyya taanirraan wal tokkomee aboo bikka kanaatitti argarre mee wanni inni sii kan mee footoo asee haasaatii nu erga lakkoo isiidhaa hoggu takka mudhii ilaalan mudhiin garuu qalloodhaatii jala kana ballatti wanni niiti aboo gaa yoo hin jiruu ranni taatiitii fida ta'inumaatuu takka asinis irra kaaniiti duuba kanaanis irra kaanii lamaa fi sadii ta'u walitti hodhanii waliin irra kaanii deeman faadhaa jira takka si galee tan akkasii san amma miizeedhaatiitu godhamaaf miizeen tan suutatti qabdee deemtu jira jechuudha yookaan xiqqisha godhan tan qaamni isii guddaan kun dirree taa'u jechuudha si galaami ta'u gogaa nagaree teessuu jira namuu raachi fagaate aruusicha qofaatiitu itti dhaqa hogga namaaf yoo kun itti mammaramna jaan irraacha fageessan qofa maaliif namni kun hin beekuutii khadaqee itti wayni unkaan dasaalash bagarbiin si gammachiise baga asin geesse jee namni tokko kanamatti rirriqatu jira bari nagarre akka dheerti takka akkami fayyaadha nagaya fayyuma qabdaa jee dhalaa jaarsan qabne tana feetus jaarsaa qabaattu feetus dhiistu warri dhiiraa keessattu warri jaartii qabdan saayibni kee hogga dhufee harkaan si fuudha jee nageemaan ati qofa harka si haa fuudhu jaartiin takka dhalaan takka tawaa takka illee hin beekne jira si galee dhiirti tokko odoo beekuu yookaan odoo hin beeknetti dhufee jaartii teetana marame akkami fayyaadha nagaya ijoolleenis nagaya jee itti rigatee harma isii kana gartee irratti daaraa godhu jira beete akkami nagaya ijoolleen teetis nagaya warri keessanis nagaya beekaa amma tokko harmi yoo itti dhaabbate beekaa isii tanarra gajjiise jechuudha ati maganaa waan du'e dhayxe jechuudha namitti hogga mana waliin galtan waan dadhabeetiin jira sin jetti maal fiddare dadhabeetiin jira sin jetti namittummaa manaa gammachuudhaan waliin baatan hogga mana waliin galte dadhabeetiin jira sin jetti khalaas hafuura fudhachuudhaan qaba sin jetti ati maal taatee gaamma ati ma aaraa wajjii khiriina meeqa liqimsita siidiitu fitti fide jechuudha maaliif jaartii tee hanga namichi dhufee akkami fayyaadha nagaya jee harma isii kana mammaramee harma isii kanatti rigatu ati jaamaadha dhaabbatte eedare salaamtaadha seeteeti dhaabbatte eeda kanaaf irraa eegi jaartii tee taanaan ilmi dhiiraa akka dhufee itti maramne hin jiru sigale amma obboleessi deemte tuno zulqarnayni nakanaatu na isaa deemte akhi nurraa gaddaabadhu lafti ciidaati hay shayxaanni gadhiifamnaan shayxaannaatiitu fiiguu eegaleesu amma nama tokko laala amma asirratti yoo laal obboleettii ta'e obboleettii isaa akkam godha irraachi fagaatee akkami fayyaadhaa mii nagayaa mii jeeti irraachi fagaata itti rigatu ni beeka obboleettiidha taan ammoo itti dhufeeti itti rigatee daaraa kutee jechuudha si galee daaraa kutee jechuudha kanaaf akka gaariitti irraa eeguudha qabda si gala akka mirqaanaa waliin baate sanitti mirqaanaan akka mana keessa waliin seentu mirqaanaan manaa waliin baatanii aaraan yoo sitti ol deebite siitiitu karaa kanarratti daataa si irraa fuudhe jechuudha namaaf si galee mobaayila namaatitti daataan guutamee jira jechuudha
sii galee wanni aartuu siin jirtu fitti ati waan ati fiddeef irra guddaan nama dhiiraa hin beeku keessattuu namni keenya hawaasni keenya kuni salaamtaadha nuti oromoon akkana nuti oromoon waan akkanaati jee walitti mammaramuu takkaatitu jira sii galee dhalaan dhuftee odoo jaarsii siyaas dhaabbatu khaanitti dhuftee waliin mammaramuu takka gartee kunis khaanitti dhufee harka marama maal ciideen ciid mubaarak akkam ijoolleen nagaa mee kottu kaaboo takkaa waliin agarre gartee waliin mammaramanii walitti rirrigatanii waliin shookkifatan dhalaa fi yoo dhalaa taate umaatii miti dhalaan yoo taate umaatii miti beedanii sii galee yoo dhalaa qofa taate umaatii miti dhiirti garuu jaartii isaati dhala yoo jaartii namaatitti wanni ta'e kuni rakkoodha abbichi sun nama du'aadhaan jaan nama faayidaa hin qabne isin jaan odoo ati dhaabbattu jaartii ta'e dhufee namni bura dhufee harkatti sii maree itti naqatee yoo akkanatti sibrirrige kuni rakkoodha sanuu bara itti tolteeti bara akkam ijoolleen isin nagaa saboo fayyumaa mee sabbatta namoo mooy laal sanuu laal ganda isiidhaa mukkeen laggeen loon waa hunda gaafataa baracha keessatti hanga isin eenageetu takkatti eenage amma namichi isiidhaa useenuma dhaabbataati yaaboo namichi kun ammoo nama nagayaatii garte waan inni irraanfadhe hunda gaafachuudhatti jiraati jaabeetama dhaabbate habiibii irraa ifeegi dhiirti takka tana kanaatii jiraati irraa ifeegi sii galee odatiyyaa oduma ati hin beene ati na dabri siin jetti na dabri ilafany siin jetti bara ilafany siin jetti kanaaf akka gaariitti irraa ifeeguudha qabda saayiba kiyyeettee wanni itti dhiistuuf hin jirtu fagaadhurraa fageessi jala sii galee na dabri jeen saayibummaan isaa halaalatti tolti zaayirii sitti hima halaalatti siin galaami yookaan akkasitti usee akkana akka deddeemu ta'e yaamiitii nyaachisiitii itti naqi mana kee fidiitii nyaachisiitii boksiidhaan afaan kana keessa dhahi dhugaa bikka fedhe haa ta'u biyya fedhe haa ta'u biyyuma fedhee utaanaan yaamii irraanfachiisi garuu waan badii isaa san hoggasa odoo wanni hin taane ji'a 3 ji'a 4 faa kanniif tursiisiitii akkasitti yaamiitii afeerii waa hunda bunaa fi kana kanaas godhii fi yaamiitii buuca mataa isaa haay halkan dheeqa halkan dhe sii galeemi akkas godhi akkas jettaan achi booda waan akkanaa guyyaa akkanaa waan goote ni yaadattaa jettaan zakkir jettaan laa ذكر فإن الذكرى يتاني برا ها وتنفع المجرمون جتالا وتنفع المؤمنون جيمي خالقني ها القرآن خيستي وتنفع المجرمون جتالا ها سيقرا ذكر فإن الذكرى وتنفع المجرمون جتيدي متى خيس خيسرا إيه ذكرت يعني نسبيته أيوة عت مجرم وان تادف بتنفعك جتان akkasi gaggeessi talaal siistama irratti hojjedhu siistamaatu deemaati sii galee siistamaa hojii deemuudha qabdan akkasitti deem yookaan kaan dhufee mana keessa si dhaabbataa bara dhufee mana keessa si dhaabbata kan akkasiisan yoo dhiiste gaasiitiitu beeka carraa eegganneeti wab godhuudhaa deeman talaal sii galee carraa eeggadhuuti wab godhi sii galee oromummaan hin dalaytu asitti oromummaa wanni jaamaa hin jirtu dhiirti takka tan akkasiitti jira dhiira xawalwaallee mana siititti hin nyaanne tarma bikka akkanaa kana faa dhadhaa'eetuma nyaata nyaattu kan akkasiitti jira tamana isiititti hin nyaanne tarma bikka akkanaa kana dha'eetuma achi waa balleessuudhaaf bikka akkanaa kana dhadhaabbattu jira tan akkasiisu nyaachisteetuma achitti wab goota laal akkas godhi nageetti nu jiraadhaa ilmaan oromoodhaa hamtuun isin arkini ma'asalaama isin jennee jirra nageetti yoon gaa isin balleessee dhiifama garuu waa takka illee hin jenneesi isinillee hammeessine nam tokkollee hin gufanneesi nama tokkollee block hin gooneesi akkuma dhufettiin wanni jee iid mubaarak jechumaaf hin dhufe iid mubaarak jennee jira hamtuu raay feega obboleeyyan kiyya hamtuun isin arkin
bikka jirtanitti nagee isinitti haa ta'u. Assalaamu alaikum ka isinin ja'u baqlaawaadha nageetti.